namoonni waan kana qindeessitanis warri dhuftanii as keessatti dhaggeeffattanis warri kallattiidhaan dhaggeeffataa jirtanis guddaa galatoomaa yeroo keessaniif jechuudhaan barbaada. Egaa mata dureen isaa isuma qabarratti soolan beeksisedha. Demokrasii sabadeesummaadhaaf waldaa Kristaanaa waan jedhamudha mata dureen isaa. Waanuma hunda bulleessinee dubbannatuun ta'inii wantuma yaada keenyaa kuni yoo asitti dubbatame hin fayyadaa waanuma jedhu qabxiiwwanii isaa jechuudha. Egaa yeroo affeerraan nuu taasifamu wanti irratti xiyyeeffannaa irratti taasifnuu fi nu gaafatanii utubaalee waldaa Makaana Yesuus yookaan immoo waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa 5 keessaa warra lamaanii kana. Warra 5 kana keessaa tokko waa'ee wangeela afaan sabootaatiin lallabuu kan jedhu waa'ee lay ministry yookaan immoo tajaajila al-idilee kana. Inni sadaffaan waa'ee caasaa dimokiraatawaa qabaachuu yookaan immoo demokrasii keessoo qabaachuu waan jedhu. Inni arfaffaanii multi-ethnicity yookaan immoo multi-nationality yoo jedhame wayyanatti fakkaata. Waa'ee sabadeesummaa kana. Inni kan biraani waa'ee guutummaa jireenya namaa tajaajiluu kan jedhu holistic ministry yookaan immoo guutummaa namaa guutummaa wangeelaa fi guutummaa waldaatiin tajaajilu gara yaadrimee isaatiitti yoo ce'ame jechuudha. Kanaaf wantoonni kun 5 isaanii baay'ee walitti hidhamoodha. Adda baasuudhaafis baay'ee xiqqoo see rakkisuu danda'a garuu warruma lamaanii kanarratti ni xiyyeeffadhee hamma tokko dubbadhaanis. Waa'ee sabadeessummaatii fi waa'ee demokrasiidha. Waldaa Kristaanaa wajjiniin walitti qabamee akkamittiin ilaalamuu danda'a wanta jedhamu jechuudha. Egaa Isqeelii bu'uura isaa waan baay'ee waan dubbatee fi ani achi keessa hin naquu keessumatti haala itti akaademii keessatti yaadrimeen kiristaanummaadhaa wanta namni keessa jiraatuuf wanta saboonni keessa jiraatanii wajjiniin akkamitti akka inni walitti hidhamaa ta'e akkamitti akka inni mariinsaa adeemsifamaa ture yaad hiddama yookaan immoo fiyerii jiru hogbarruu garagaraa keessaa kaasee nuu ibseera. Kanaaf ani achuma gateettii isaan dhaabadheen itti ufa malesa keessa deebi'ee hin naqu jechuudha. Wanti gara caalaa irratti xiyyeeffadhu waldaan Kiristaanaa kan warra wangeelaa keessumatti immoo Makaana Yesuusiin haala qabatamaa isheen keessatti dhalattee fi keessatti guddatte maal fakkaataa? Haala keessatti dhalatameef keessatti guddatame kan ammoo akkamittiin tajaajilanii dhagaama qabaachuun jiraachuu danda'a isa durii caalaa waan jedhuun waan tokko kaasa. Waa'ee caasaa demokrasiitii wajjiniin wal qabatee egaa caasaa demokraatawaa ijaaruu yookaan immoo uumuun aadaa demokrasii qabaachuu barbaachisa. Demokrasii gaafa jennu hiikni isaa akkuma jirutti ta'ee waan irratti hundeeffamu waan keessaa biqilutu qabaata. Yenna aadaan demokrasii hin jiru ta'ee halkan tokkotti wanta demokraatawaa ijaaruun hin danda'amu. Fakkeenyaaf sabni aadaa isaa keessaa yaadrimee yaadota duudhaalee demokrasii hin qabne demokrasii uummachuun itti ulfaata. Sababiin isaa demokrasiin samiirraa gadi roobu waan ta'eef waan jirurraatu ol biqila waan ta'eef jechuudha. Kanaaf demokrasiin aadaa hawaasaa keessaatu ijaarama. Isarra dhaabbata. Jaarmiyaaleen ijaaraman kan dhaabbileessa ta'uu kan biyyaasa ta'uu aadaa jirurra dhaabbatu. Gaafa aadaan sun jiraate wanta sana ijaaruudhaaf balbalatu banama. Haalatu mijata.
gaafa aadaan demokrasii hin jirre yaadrimeensaa duudhaansaa gaafa lafa itti wanti sun uumuudhaaf barbaachisu keessatti gaafa inni tasa fudhatama hin qabne demokrasii amma jedhanii amma ijaaruun baay'ee namatti ulfaata. Sababiinsaa akkuma jedhee waan irra dhaabbatanii ijaarantu barbaachisa waan ta'eef. Fakkeenyaaf biyyoota demokrasii fiixaan ba'aa qaban har'a yennaa ilaaltanii sila hogburruuwwan irra dhaabbatee Profeesar Isqeel kaasee ture. Aadaan isaan qaban keessumatti iyyuu bakka itti hojiin wangeelaa babal'ate, bakka itti waldaaleen jajjaboo ta'anii dhalatan keessatti demokrasii ijaaruun baay'ee ulfaataa hin turre. Aadaa uummataa sana ijaareera waan ta'eef akka dhugaadhaa fi haqi sun iddoo argatutti uummata uree lixeera waan ta'eef yaannisaa sadarkaadhuma biyyaatti iyyuu wanta sana achi ol ijaaruun baay'ee rakkisaa hin turre. Mee waa'ee waldaa osoo hin ilaalini waa'ee biyya itti keessatti waldaan kun dhalattee guddatteen akkuma sila jalqaba irratti kaasee maqaa dha'ee hamma tokkorraa dubbachuu barbaada. Maaliif sila jalqaba irratti akka lubni mul'oogeetaan jedhanii waldaanii keessa jiraatti, saba keessatti hojjetti, nama keessa jiraatti, nama tajaajilti. Waa'ee dhimmisee lallabduu waa'ee waaqayyoo haa ta'u iyyuu maleessa. Kanaafi haalli qabatamaan hawaasummaan, aadaan, siyaasni, waa'een dinagdeedhaa wanta waldaan kiristaanaa anaan nan galchuu, ani keessa hin jiru waan iseen jettee irraa baqachuu dandeessa. Waan iseen keessa jiraattu wanta miseensonni isee guyyaa hundumaa keessa jiraatan yoo iseen balbala nan cufadhallee jette hamma mana seetiitti adeemee dhufee kan itti ol galu kan yoo iseen baqattellee waan isee hin hankaaqnedha. Seenaa isee keessattis wanta mul'ate har'as wanta mul'atudha jechuudha. Kanaafi mee waa'ee biyya kanaa biyyi kuni biyyi itti waldaan kun dhalattee guddattee maal fakkaataa isa jedhuni waanuma isin beektan irraa wanta gaggabaaboo isin yaadachiiseetanii gara waldaa sanatti dhaqa. Egaa hidhata demokrasii fi waldaa gidduu jiru ilaaluudhaa fi wanti akkasii yoo barbaachisaadha jenne jechuun biyya ilaaluun barbaachisaadha yoo jenne waa'ee biyya kanaa dugda duubatti deemnee xiqqoosee ilaaluu nu barbaachisa. Yennaa gaafan haasa'u waa'ee seenaa keessa xiqqoo gadi hiiqee xinnoo ga'uun gaditti lixee qabxii san ka'eef na jalaan irraanfatinaa tarii amaluma ta'a waan ta'eef. Biyya amma Itoophiyaa jedhamtu yookaan Itoophiyaa jettee kan of waamtu kuni sochii loltummaa, sochii hawaas dinagdee, sochii siyaasaa akaakuu lamaa fi faallaa walii ta'an irraa uumamte. Maaliin jedhee sochii loltummaatii jira, sochii hawaas dinagdeetu jira, sochii siyaasaatu jira. Wantoonni kun hundumtuu akaakuu lamatu biyya sana keessa ture, biyya kana keessa jira. Sochiiwwan kun lamaan wal mormuu, wal falmuu, waliin dorgomu, wal rigu, wal lolu yeroo hundumaa. Maa inni sochiin kun? Inni jalqabaa sochii weeraraa fi saamichaa, saamicha qabeenyaa, saamicha seenaa, saamicha aadaa, saamicha afaanii, saamicha eenyummaa irra dhaabbachuudhaan biyya ijaaruun hin danda'ama. Sochii jedhu. Egaa sochii weeraraatii fi sochii saamicha sabootaa xumura jaarraa 19ffaarraa kaasee adeemsifame saboota of danda'anii jiraatan cabsuudhaan, biyyoota of danda'anii jiraatan lolaan cabsuudhaan, qabeenya irraa saamuudhaan, seenaa isaanii saamuudhaan, namoota isaanii gabroomsuudhaan biyyi irraa fudhatame jechuudha. Kun Oromoos hin dabalata, saboota hedduu har'aa kibba Itoophiyaa keessa jiranis hin dabalata. Isa barreessitoonni seenaa the South jedhan sana, the broader South,
Kanaafi Empire Itoophiyaa kanarra dhaabbateetu ijaarame jechuudha. Biyya weeraruudhaan, qabeenya saamuudhaan, nama lafarraa buqqisuudhaan kanaan ijaarame. Sochiin inni jalqabaa isa kana. Sochiin inni lammaffaa immoo faallaa kana. Saboota weeraramanii eenyummaan isaanii irraa fudhatame, qabeenyi isaanii kan irraa fudhatame, aadaan isaanii, afaanni isaanii, lafi isaanii kan irraa fudhatame. Deebisanii qabeenya sana argachuudhaaf, waan harkaa fudhatame harkatti deebifachuudhaaf sochii saboonni taasisantu jira. Faallaa isa duraati inni kun immoo. Inni kun sochiin kun lamaan jireenya biyya kanaa keessatti inni tokko yeroo tokko sagalee argatee inni tokko yeroo tokko sagalee haadhabu malee sochiin faallaa kun lamaan biyya kana muddama keessa gashaniitu yeroo hundumaa biyyi kun muddama keessa jiraatti. Sochii faallaa kana lamaan irraatu bu'uureffamte biyyi kun. Warra giddu galeessa irraa warra humna qabu duwwaatu ijaaretu hin ta'in warri deebisanii wanta kana ofirraa lolanis biyya kana boca iseen amma qabdu kana itti gochuu irratti gumaacha mataa isaanii taasisanii warri ofirraa deebisuudhaaf socho'anis jechuudha. Maaliif wantoota kana kaasee ta'eewwan gurguddoon biyya kana keessatti raawwataman ta'eewwan seenaa keessatti gurguddoon nuti beeknu ta'eewwan kan siyaasaa kan diinagdee geeddaramni mootummaadha geeddaramni adeemsa keessa geeddaramuun waa'een aadaa sochiiwwan wal rigan sochiiwwan waliin dorgoman lamaan kanaanitu bocamu yeroo baay'ee sochiiwwan kanarraa bilisa ta'uu hin danda'an wanti biyya sana keessatti dhalatan. Imaammatni biyya sana keessatti bocamu imaammanni siyaasaa, imaammanni kan amantii, kan diinagdee, imaammanni afaanii, imaammanni kan aadaallee mormiiwwanii fi fincilli uummatootaa isa kan imaammatoota kana ofirraa deebisuudhaaf taasifamus wantoota kana ilaalcha keessa galchateetu wal dorgommii kana wal dhiibbaa kana wal riga kana ilaalcha keessa galfateetu adeemsifama. Warri imaammata bocanis ilaalcha keessa galfatu wal dorgommii jiru kana wal riga jiru kana wal dhiibbaa jiru kana ilaalcha keessa galfatu. Warri waan nurraa saamametu jira waan sana deeffanna warri jedhanis kana ilaalcha keessa galfataniitu socho'u. Ka'umsii fi kufaatiin mootummootaa biyya sana keessatti dhalate yeroo baay'ee wantoota kan wal riga kana gidduuttitu dhalata wal riga kana gidduutti kufa. Dhalachuu guddachuuf milkaa'uun jaarmiyaalee garaagaraa yoo ilaaltan wal riga kana keessaa dhalateetu wal riga kana keessatti immoo deebi'ee kufa wal dorgommii kana keessatti jechuudha. Sochiiwwan kana keessaa gaa sochiiwwan kun lamaan abjuu mataa isaanii qabu. Mul'ata mataa isaanii qabu. Lafa ga'uu barbaadan qabu lachuun isaanii. Inni tokko wanta ani jalqabeetu jira. Karaa an itti biyya kana bocaa jirutu jira. Inni kun iddoo ga'uutu irra jiraata. Iddoo ga'umsa isaa sana yoon ga'e malee aara galfachuu hin danda'u mul'ata jedhutu qaba. Inni tokko immoo inni ganama saamame iyyuu naan deebine waan ta'eef. Karaan ati deemtu sun akka inni milkoofneefan hojjedha. Ofii kooti of misoomsa. Yaadni koo dhagaama argachuutu irra jiraata. Kan jedhuun deebisee ofirraa deebachuu. Sochiiwwan kana keessaa gaa inni abjuu impaayera guddaa tokko gaafa Afrikaa keessatti uume impaayerri sun immoo akka addunyaa gama biraa keessatti dhalate. Diigamee bittinnaa'utu hin ta'in gara biyyaatti of jijjiiruu qaba. Yaada jedhu gaafa inni fudhatee dhufu wanti raacitii demokraasii jedhamu suni jalqabarraas hin jiru adeemsa keessas hin hunkutaa jechuudha. Ilaala empire biyyoota hedduu keessatti mul'ate addunyaa gama hedduu keessatti mul'ate baay'een isaa diigameetu biyya baay'een keessaa ba'e. Inni kan Itoophiyaa garuu biyyan of godha biyyattiin jijjiirama. Empire ta'uun koo akkuma jirutti ta'eetu biyyan ta'aa. Biyya gaafan ta'u immoo biyya afaan tokko qabuun ta'uu barbaada. Biyya afaan tokko dubbatu.
biyya aadaa tokko jalatti bulu, biyya yaadannoo seenaa tokko qabuun uumaa. Kanaan faallaa kan jiru hundumtuu diina kootii jedhee lafa kaa'ate. Kanaafi amantaa tokkotu jiraachuu qaba, aadaa tokkotu jiraachuu qaba. Inni kanaan faallaa deemu immoo diina kootii kan jedhutu lafa kaa'ate jechuudha. Biyya tokko ijaaraa. Biyyi kun immoo empaayicha keessaa ba'uutu raraataadha yaadichi. Garuu projektiin akkasii kun Itoophiyaanuma keessatti jalqabe miti. Waa'een empaayiraa yoo ta'e, waa'een nation state kan jedhan kuni biyya sabummaa tokko qabu ijaaruu kan jedhu Itoophiyaanuma keessatti jalqabe, Itoophiyaa keessatti uume miti. Addunyaa iddoo garagaraatti jira muuxannoon akkasii. Lafatti milkaa'ee qaba, lafatti kufee badee qaba. Erga jaarraa 17ffaa The Peace of Westphalia irratti yaanni akkasii ka'ee irratti mari'atame kaasee yaanni akkasii hinuma deema ture. Lafatti milkaa'ee qaba, lafatti kufee qaba. Biyyoonni milkaa'an jiru kanarratti. Biyyoonni kufanii hafanis jiru waa'ee kanaa keessatti. Amma warra milkaa'an fakkeenya tokko yoo fudhattanii ilaaltanii akkasa kan Itoophiyaa kana yeroodhuma muraasattanii waan hundumaa balleessee waan hin barbaadu immoo ijaaraa kan jedhu hin turre. Jaarraa hedduu fudhatee itti dadhabee baasii guddaatti baaseetu dhalootatti darbee dhaloota hedduu keessattitu milkaa'e. Amma biyya Faransaay yoo fudhattanii jaarraa 5 ol isaanitti fudhate biyya kana fakkaattu uumuudhaaf. Jaarraa 5 ol dhaloota meeqa akka ta'e lakkaa'a. Biyyi saba tokko qabu, sabummaa tokko kan qabu ijaaruu kan jedhamu kuni biyyoota Afrikaattis dhaqeetu gale. Keessumatti gaafa biyyoonni Afrikaa sirna kolonii keessaatii bilisa ba'anii, bilisummaa isaanii yeroo argatan, nation state waan jedhu kana fudhatanii ka'anii. Biyya saba tokkoo yookaan immoo biyya coherent ta'e tokko ijaaruutu nurra jiraata waan jedhu tokko. Inni Awurooppaatti ta'e sun nu birattis hin ta'a kan jedhu. Eenyummaa sabootaa beekamtii dhowwannee saboonni eenyummaan isaanii sagaleetuun argatiin biyya tokkummoofte tokko ijaaruu hin dandeenya yaada jedhu jechuudha. Mootummoonni warri jalqaba gaafa biyyoonni Afrikaa bilisa ba'an waan kana adeemsisaa turan kophaa isaanii hin turre. Hayyoonni illee duukaa bu'aniitu kana wajjiniin hojjetaa turan. Hayyootumti Afrikaan qabdu hundumtuu duukaa bu'anii kana hojjetaa turan. Akka milkaa'uuf. Fakkeenyaaf hayyoonni seenaadhaa. Seenaa barreessuufitti ka'ani. Hayyoonni kan seenaa barreessaniif maaliifi biyyi kunii gidduutti kolonii Afrikaa jalayyuu Awurooppaa jalayyuu hagaltu malee seenaa qabdi kan jedhu dhaabbachuutu irra jiraata. Fakkeenyaaf Gaanaanis, Naayijeeriyaanis, Sudaaniinis hundumtuu seenaa mataa isaanii barreeffachuu qabu akka ofii jedhanitti kan jedhu. Hayyoota baroota dheeraadhaaf waan kanaa wajjiniin dadhabaa ba'an keessaa tokkittiitu keessaa yaada addaa tokko fudhatee dide. Sirrii miti Afrikaa keessatti milkaa'uu hin danda'u wanti akkasii kun kan jedhu sagalee guddaadhaan kan dubbataa ture nama tokkittiitu ture Basil Davidson kan jedhamu. Macaafa baay'ee dubbifame tokko qaba waa'ee kanarratti. The Black Man's Burden, Africa and the Curse of the Nation State kan jedhu. Bara 1992 kan barreesse. Sirrii miti fudhatama hin qabu. Afrikaa keessatti yaanni akkasii milkaa'uu hin danda'u kan jedhu isa adeemsaa ture. Mul'ata akkasii gaa Itoophiyaa keessatti adeemsisuun kuni tokkoffaan nagaa dhabamsiise biyya sana keessaatii hiyyummaa babal'isee keessumatti immoo seenaa biyya sana seenaadhuma dhiigaa godhee lafa kaa'e. Mul'anni kun jechuudha. Seenaa dhiigaas godhee hiyyummaas babal'isee rakkina jiru hunda fidee mul'anni kun milkaa'uu garuu hin dandeenye. Akkuma isin beektan karaa irratti hafee jira wanti kun. Kana booddees waan milkaa'u miti. Gabaabaadhumatti maaliifan kan isinii kaase raacitii dimokiraasii kanatu mul'ata ijaarsa biyyaa keessa hin jiru hin dhalanne keessatti. Hinuman jiru. Warri biyya kana ijaarra jedhan, warri biyya kana hin fullaasna jedhanii lafaa fudhatanii ka'an,
raacitii dimokiraasii xiqqoo tokkollee keessaa hin qabu yaada isaanii keessaa hin jiru. Egaa waldaan kiristaanaa amma gaafa haasofnu biyya akkasii kana keessatti dhalatte. Biyya mul'atni wal riguu wal rakkisu. Biyya itti mul'anni wal lolu kana keessattitu dhalatte jechuudha. Amma gaa waa'een dhaloota waldaadha. Waldaa kiristaanaa biyya akkasii keessatti dhalachuunsee yoo waan iseen hojjette sana dhandhee yookaan immoo akka iseen itti dhalatte Itoophiyaa keessatti akkatti waldaan dhalatte dhandheetuun ilaalin iyyuu waanumti dhaloota waldaa kiristaanaa mataan isaa wangeela keessa jiru warri wangeelaa akka kanattiin akka wangeelaa kanatti hojjenna jedhanii ka'uun isaanii faallaa fedha warra biyya ijaaruu ture. Dhalachuudhumti waldaa mataan isaa anti-TCC ture. Isteetii Itoophiyaatiif waldaan biyya Itoophiyaa keessatti warra wangeelaa jedhamee dhalachuun isaa ituu hojiitti lixin iyyuu yaadni isaa iyyuu anti-TCC ture. Seenaan dhaloota waldaa kanaa akkuma agarsiisu jalaa oleedha ijaarame. Waldaan kun sila Hizqeel dudubbataa ture. Jalaa oleedha ijaarame. Jalaa ol ijaarame. Malee irraa gad ijaarame miti. Jalaa olee waan ijaaramee fi dhalootumarraa qabdee waldaan kuni waldaa sabaati. Waldaa warra lafirraa fudhatameeti. Waldaa warra afaan isaanii saamame. Waldaa warra eenyummaan irraa fudhatame. Waldaa warra tuffatame. Waldaa warra dhiibame. Waldaa warra jireenyi isaanii eenyummaan isaanii sadarkaa biyyaatti fudhatama dhabeeti. Isaanii walitti qabdeetu isaaniin harka qabdeetu wajjiniin lafaa kaate waan ta'eef kan warra gadadamooti. Kan qotee bultootaati. Qotee bultoota warra barumsa hin barannetu qaama waldaa ta'e amma yenna gadi buunee sadarkaa gandaatti asii gadi congregationii dhandhee ilaallee baadiyyaa keessa deemnee ilaallee har'as kanumadha. Waldaa warra gadi jireenya gadii jiraataniiti. Achi keessaatu ol baane kan saaniiti jechuudha. Kanaafi waan isaan hawwan, waan isaan barbaadan hiyyoo jechuu hin dandeessu. Yaada isaanii sammuu isaaniitiin yaaddee waan ta'eef. Kanaaf waldaa ergaa wangeelaa baattus hawwii sabootaa of keessaa qabdi jechuudha. Yeroo dhalattuunis ni jira. Amma hojii waldaa wangeelaatu waa'ee sabootaa tarkaanfachiisuudhaa hin jenne waldaan takka dhaga'ee hin deemu. Akkasis miti hojiinsa. Hojiinsa hojiidhuma wangeelaati. Garuu akkasiin itti dhalattutu gaaffii sabootaa wajjiniin baay'ee akkasiin itti walitti hiixxusee taasise. Aadaa hooggansaa fi lallabdoota ofiin of keessaa filachuudha qabdi jalqabumarraa kaate. Warruma lafirraa fudhatame, warruma tuffataman kana keessaa hooggansa filachuu aadaa isaa qabdi. Yenna amma bara waldaan lafaa kaate hamma bara nugusaatti yoo dhuftanii ilaaltanii warra afaan mootummaan haasa'uu hin beekne warra mootummaa biratti kabaja hin qabnetu hooggansa waldaa ta'a jechuudha. Warra humna hin qabnetu jaarmiyaa argatee jechuudha kara waldaa kanaatiin. Impaayirri Itoophiyaa akkuma impaayirota kaanii saboonni cunqurfaman akka isaan jaarmiyaa qabaatan hin barbaadu. Hin barbaadamu wanta akkasii. Garuu waldaan kun dhaxxeetu hiyyeeyyii walitti qabdeetu jaarmiyaa uumteef. Kanan hojjedha hojii siyaasaa kanan hojjedhaa jettee miti. Hojii wangeelaa gaafa isheen hojjettutu kanaa wajjiniin jireenyi ishee walitti hidhamaa ta'e. Kanaaf hooggansa achi keessaa filatti, warra lallabus achi keessaatu filatti. Al tokko fakkeenya tokko isin yaadachiisa. Bara Xaaliyaanii keessa yeroo impaayirri Itoophiyaa diigamu sana waldaan baay'ee jajjabaattee turte. Waldaa fakkeenyaaf lafan qoradhe qellamitti waldaa 8 duwwaa turte 41tti guddatte.
waggaa 5 keessatti waldaa 41 taate. Amma gaafa impaayera Itoophiyaa deebi'ee ijaaramu aarii guddaadha uume wanti kun. Waldaan Ortodoksii immoo mootummaan akkuma beektan. Aarii guddaa waan uumee fi akkuma dhufanii waldaa cufuutti ka'an. Waldaa cufuutti ka'an akkuma mootummaan isaanii deebi'ee dhaabbateen jechuun akkuma mootummaan impaayera sanaa deebi'ee dhaabbateen waldaa cufuutu jalqabame. Yeroo sana gaa warri boodarra luba ta'anii dibaman warri abbaa wangeelaa ta'an baay'een isaanii dargaggootadha. Baay'ee barumsa wangeelaas hin arganne garuu jabina yaada sanaatu keessa jira. Kanaafi guyyaa tokko maaltu ta'a dhufaniitu nama lallabu qabanii deeman. Waldaa cufaa innaan dinnaan dhufaniitu nama lallabu qabanii deeman. Qabanii deemnaani namni kan biraan itti darbee lallabuutti ka'e. Isas dhufanii qabani. Isa qabanii deemnaan kan biraan immoo itti darbee lallabuutti ka'e. Sadaffaa dhufanii qabani. Sadaffaa gaafa dhufanii qabanii arfaffaan immoo itti darbee lallabuutti ka'e. Jarattiin kun hundumti see wangeelaawiidhaa jedhe. Maalifan jedhee warra of keessaati hooggansas warra lallabus baasuutu aadaa akkasiitu jira jalatti gara godaatti. Gama saba Oromootiin immoo yoo laalle uummata sirumayyuu aadaa dimokiraasii kan qabaataa ture garuu adeemsa seenaa keessa aadaan sun kan irkaa xiqqoosee harca'e achi keessattitu hojii jalqabde. Uumamarraa maalifan kana kaase uumamarraa raacitii dimokiraasiitu keessa jiraa jechuuf hin jedhe jireenyaa fi guddina waldaa keessa raacitii dimokiraasii kanatu jira. Amma sadarkaa jaarmiyaa sadarkaa giddu galeessaatti ijaaramuun sun akkuma jirutti ta'ee inni macaafa keessa ajajamu akkuma jirutti ta'ee garuu sadarkaa godaatti raacitii kanatu jira jechuuf hin jedhe. Gargaarsa mootummaan qabdu gargaarsa amantootaa duwwaa qabdi. Gargaarsa miseensota ishee duwwaa qabdi. Uummata keessaa waan baateef amantoonni akka waldaa qofaatti tun ta'in akka mana isaaniittitu ilaallatu. Namoonni kun warra sila isiniin jedhe. Akkuma isin beektu. Warra lafirraa fudhatan. Warra afaan isaanii fudhataman qabne. Warra jaarmiyaan qabne biyya sana keessaa. Jaarmiyaan isaan deeggaru kan hin jirre jechuudha. Akka jaarmiyaa isaaniitti ilaallatu. Raacitii dimokiraasii waldaa keessa jiru kan egaa akka inni jaarmiyaalee hawaas dinagdee kan siyaasaa biyya irratti kallattiidhaan dhiibbaa taasisan jaarmiyaalee garagaraa sana keessumatti iyyuu jaarraa 20ffaa keessa yeroo biyyi yaada saba tokkootiin eenyummaa tokkootiin tocho'u sana jaarmiyaa waldaadhaan ala jiru kan biyya sanarraan dhiibbaa geessisee waan tokko uumuu danda'u yaanni waldaa keessatti sadarkaa godaatti dhalate raacitiin dimokiraasii kun akka inni gara hawaasaatti sadarkaa biyyaatti akka inni dhangala'uuf milkeessuun baay'ee hin danda'amne. Isa kana garuu bara 1974 keessa yeroo warraaqsi dho'u isa kanaaf sochii mul'ataan taasifameera akkuma hundi keessan beektanii sila Profeesar Isqeelii waa'ee luba guddinaa tumsaadhaan waan qorate irraa gaafanne haasa'u baay'ee isaa dhageessaniittu. Amma pastoraal leetar yookaan immoo xalaa bara sana maqaa waldaatiin barreeffamee waa'ee warraaqsaa barreeffamee ergame keessaati jecha tokkotu jira. Kan ejjennoo waldaa waa'ee sochii biyyaa irratti kan agarsiisu. Kana jedha waama xiqqoodha nan dubbisa. Carraa hawaasa haqa qabeessaa bifa haaraan ijaaruuf warraaqsi kun uume waldaan ni simatti jedha. Haala mijataa amma dhalate kana hawaasa haqa qabeessa ijaaruudhaa fi waldaan hin simatti jedha. Amma jecha guddinaa tumsaafaa barreessan kana kan pirezidaantiinis keessaa qabu kana yoo ilaaltanii wanti biraan yoo hafe waan lama of keessaa qaba. Hin simanna haala kanaa jechuun. Maaliif hawaasa haqa qabeessa ijaaruuf nu gargaara carraan kunii kan jedhu. Tokko ammaa fi amma dura haqni hin jiru yaada jedhura dhaabbata wantichi. Dhugaa mootummaatti dubbachuu isa sila Profeesar Isqeel jedhe sana jechuudha. Haqni hin jiru amma biyya kana keessa waan jiru. Haqa qabeessummaa barsiisa wangeelaa irratti hundaa'e ijaaruu keessatti qooda keenya ba'achuu barbaanna. Yaada jedhu of keessaa qaba. Carraa jirutti fayyadamuu fi hawaasa keessatti
dhaga'ama waldaan qabdu guddisuuf hojii guddaatu hojjetame yeroo sana. Sochii guddaatu taasifame. Achi keessatti ta'e hin dubbanne. Sochii guddaatu taasifame. Keessumatti iyyuu hubannaani, muuxannooni, hooggansi kan akka luba guddinaafaa wanti inni uume wanta hedduutu jira jechuudha. Waa'ee sabdaneessummaa ilaalchisee, waa'ee demokrasiin hammam barbaachisaa akka ta'e ilaalchisee sochii isaan taasisan kan isaan ifatti barreeffamaan kominikeetii gochuu yaadan yaadota ifa galoo ture isaan amma isiniin jedhe kana dabalate. Haa ta'u malee isaa akkuma isin beektanii propoozaliin kuni hin gatame. It was rejected. Propoozaliin sun gatamuu duwwaatu hin ta'ini lubni guddinaanis kana keessa lubbuun isaanii fudhatan. Erga bara warraaqsaatii uummanni Oromoos ta'e impaayirri Itoophiyaa karaa dheeraa adeeman achi keessa lixeen dubbadhu. Geeddarama baay'eetu ta'e. Waa'ee siyaasaa irratti geeddarama hedduutu ta'e. Dinagdee irratti geeddarama hedduutu taasifame. Hawaasni lakkoofsaan hin guddate, dammaqiinsaan hin guddate, hin babal'ate, infraastiraakcharii baay'eetu uumame erga yeroosiiti. Wanta waldaan takkaa agartee hin beekne wanta baay'eetu dhalate. Waldaan isa kanaa wajjiniin deemuudhaaf, geeddaramoota biyya sana keessatti dhalatanii wajjiniin deemuudhaaf, iddoo wangeelli iseedhaaf kenne qabachuudhaaf, hammam akka isheen deemte baay'ee qoradhee hin beeku. Ofii kooti jechuu kooti. Garuu biyya sana keessatti geeddarama baay'eetu ta'e. Maal jechuuf hin jedhee isa sila prophetic tradition dhaanitu gaggeeffama ture guddinaan isa Profeesar Isqeel jedhe. Tradition sana keessatti waldaanii yaada maddisiistii hin dhaga'amti malee dhaggeeffattee homaan hojjettu. Masaraa mootummaarraa koppiin gootu. Mootummaatu ishee dhaggeeffatee waan isaaf tolu godha. Hawaasatu waldaa dhaggeeffatee waan isaaf tolu godha. Inni kun gaafa waldaan iddoo isheedhaaf kenname qabachuu gaafa isheen dandeessudha jechuudha. Amma bara kana keessa namoonni hedduun, namoonni baay'een waldaa kana keessa yoo ta'uu siis baate gara masaraa ilaaluun yookaan masaraatti waamamuuni akka fakkeenya guddaatti wanta ilaalamu. Iddoo waldaan qabdu garuu naturally, iddoo isheen qabdu garuu lafa itti ishee waamamtu tun ta'in iddoon ishee lafa isheen itti yaada kennitu, lafa isheen itti dhaga'ama qabdu, gaafa rakkinni jiraate lafa isheen itti ifattee deebiftu malee lafa isheen itti kottu yaada qabnaa yaada sitti himnutu jira jedhamtu miti waldaan kiristaanaa. Fakkeenya muraasan fudhadha waa'ee bara kanaa keessaa. Amma dhugaa hawaasa keessa jiru hammachuu irratti. Lubi guddinaa afaan bara isaanii keessa dhugaa hawaasa keessa jiru hammachuutti. Dhugaa sana immoo gadi baasanii ifatti mootummaatti dubbachuutti karaa baay'ee deeman. Amma yoo gara gadiitti lafan sila siniin jedhe lafatti waldaan sila uumamte sana lafa gadii sanatti yoo dhattanii ilaaltan amma dargaggoon amma dhufaa jiran dhaloonni amma jiru waldaa naannoo isaa jiru wanta baay'eedhaan fudhataa jira. Yoo waldaan barbaaddes yoo waldaan hin barbaannes yaanni dargaggoon qabu mo'ataa dhufaa jira. Waldaan isa kana keessummeessuu fi geggeessuudhaaf qophii isheen qabdu faan badaan beeku ofii kooti jechuudha. Beekumsa isaan badaan qabu. Waldaan garuu amma yoo ilaaltanii jettan ijoolleen waa'ee uffata aadaa fayyadamuu irratti, waa'ee afaanii irratti, ganda keessa taa'anii imaammata biyyaa irratti yaada kennuu irratti, waa'een biyya keenyaa nu galche jechuu irratti dammaqina guddaatu jira. Guddinaatum saagaa waan hojjetu sirriitti ifa godheetu beeku ture isaanii. Dhugaa sana dubbachuudhaaf waan inni gaafatu, gootummaa inni gaafatus qabu turanii, jabinaaf laafina biyyi qabdus ifa baasanii dubbachuudhaaf ija jabina qabu turanii. Har'a waldaan waan isheen keessa jirtu sanatu wanta bara sanatti hojjetame. Geeddaramsa bara sanaaf amma gidduutti gaafa ilaalamu dhiibbaa waldaan taasisaa jirtu isa ammaatu hin ta'in
isa yeroo sii wajjin iyyuu gaafa wal bukkee qabamu baay'ee hin mul'ataa ilaataa jedheen gaafa dhagaafii gaafa hin mul'ataa laata tarii kan jedhu. Biyyi demokraasii dhabuu irratti waldaan lafatti raacitiin demokraasii jirudha siniin jedheera. Biyyi kunni biyya demokraasii dhabdi ta'uu ishee keessatti waldaan itti tolee jiraatte takkaatti tolee jiraatte hin beektu. Garuu maal jennee yoo wal gaafanne erga gaafa proposaliin kan akka guddinaafaa sun gatamee isaa asitti sadarkaa biyyaatti yaadni jabaataan dhugaan jiru kanadha jedhamee dubbatamu baay'ee waan mul'atu miti. Waa'ee sabdaneessummaatti wangeela keessaa ka'a waan ta'eef egaa dhaqaa maqaa abbaaf ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaasa jedhu. Maatewos 28:19 saboota hundumaa isarra dhaabbata ture yaadi guddinaaf. Sabni tokko saba tokko hacuucuu hin qabu. Garuu sabni hundumtuu wal qixxee ta'uutu irra jiraata kan jedhu. Isa kana dubbachuudhaaf, agarsiisuudhaaf, barsiisuudhaaf ija jabinatu ture. Sabdaneessummaan guddinaan bara 1974 dhiyeessee ture sun yaanni inni dhiyeessee ture sun waan sila Profeesar Isqeel dubbateef keessa deebi'uun badaa atin tolu Federal Republic of Ethiopia waan jedhamutu Itoophiyaadhaaf taa'e yoom 1974. Itoophiyaan garuu kana yoom uummatte 1995. Seenaa guddinaa sanitti muudhaaf miti na caalaa beekuu dandeessu. Garuu fuulduratti fageessanii rakkina amma jiru dhugaa amma jiru beekanii fuulduratti fageessanii ilaaluudhaaf humna isaatu ture jechuudhaaf jedha. Sabni kamuu saba biraa irratti olaantummaa qabaachuu hin danda'u. Saboonni hundumtuu afaan isaaniis aadaan isaaniis garuu wal qixxee ta'uutu irra jiraata. Yaanni jedhu jabinaan fuulduratti ba'eetu dubbatameera si'a 2-3 gama isaaniitiin. Inni kun egaa isan sirri jalqaba isiniif kaase waldaan ituu hojiitti iyyuu lixin yaadi iseen fudhatte anti-TCC empire Itoophiyaati isiniin jedheera. Ituu hojiitti lixin. Erga hojiitti lixame immoo gidiraa hammamii akka inni qabu waldaan keessa jiraattee waan argiteef hangafoonnis jirtan tokkos keessaa dhandhamattanii waan argitaniif isa deebi'ee isinitti muunaqu. Isa isinitti muudhaaf miti. Garuu sabdaneessummaa yaadi jedhu sun saba danuu biyya qabdu keessatti eenyummaa danuutu wal qixxee ta'ee mul'achuu qaba isa jedhu keessatti inni kun dhugaa waan ta'eef dhugaa sanaaf dhaabbachuudhaaf ija jabinni ga'aan jiraachuu tiraaraata bara kamiinuu keessa. Walumaa galatti dubbii koo gaafan isiniif xumuru waa'ee eenyummaaf uumama waldaa laalchise keessa see waan jiru wanta uumama see keessa jiru wanta achii as dhufa see keessa jiru barsiisuun himuun saboota cunqurfamoo duwwaatti tun ta'in warra humna qabanittis himuudhaaf sodaan jiraachuun irra hin jiraatu. Sodaan tokkoyyuu jiraachuun irra hin jiraatu. Fakkeenya tokkittiidhaan isinii kaasee darba kana bira. Abbaa keenyatu maqaansaa Habteedha jiraadha. Galgala yeroo hundumaa waa'ee moggaasa maqaasaa kanaa nutti tuuni min hin bulu hin dogoggoru guyyaa tokkoyyuu irra hin darbu. Galgala dhufeetu maqaan koo ani Habteen turre. Maqaan koo Habtee ture. Isa kan irraanfatinaa'e. Akka inni itti moggaasame immoo isinitti hima. Mana barumsaa dhannaanii maqaa Habtee jedhamu nu hin beennu badii siinaan jedhanii mucaa daa'imaan jedhu laa beekaa badii siinaan jedhanii na bo'aan galee naanii dinqaan abbaan isaa kuni xiqqoo abshaalummaa qabanatti fakkaata. Habteedhuma sana ta'e naa baradhu yeroo immoo waa'een warra Habteefaa mo'atu maqaan keessii deebi'aa naan jedhee. Maqaan yookaan immoo afaanni paakeejii
waan baay'ee dhabaatee adeema. Amma sila inni Profeesar Isqeel kaasee waa'ee wangeela afaan sabootaatiin lallabuu jedhu waa'ee afaanii duwwaa miti. Waa'ee eenyummaa sabaa of keessaa qaba, waa'ee aadaa of keessaa qaba, istaatasiidha of keessaa qaba. Sadarkaadha of keessaa qaba. Maaliif hin baay'irri sun sabaaf sadarkaa kennite lafa keessa. Isa tokko gararraa, isa tokko gajjallaa keessa lafa keessa jechuudha. Afaan isaaniitiin gaafa wangeelli lallabamu, gaafa barumsi isaaniitti barsiifamu, isaaniif waa'ee afaanii duwwaa miti. Kanaaf waa'ee maqaa moggaasuu kana ilaalanii Habteema kana jedha. Maqaa keessan hundumaa maqaa afaan Oromoo godheeraa. Waa'ee afaan Oromoo garuu isin salphaatti hin fudhatinaa. Salphaatti hin fudhatinaa. Kanaaf waa'een afaanii suni, waa'ee walqixxummaa suni eenyummaa keessa jira waan ta'eef, achi as dhufa waldaa keessa jira waan ta'eef, isa kana keessumatti yeroo ammaatti yerootti wanti kun qormaata keessa gale keessatti waldaa waa'ee kanaa dubbachuudhaaf qaana'uun irra hin jiru. Kun siyaasa keessa galanii paartii siyaasaa ta'uu miti, tokkos deeggaru. Dhugaa biyya sana keessa jiru aangootti himuudha jechuudha. Hariiroo ishee uummata waliin tolfattee kaate waldaan kun ilaa. Waldaan warri kaanis egaa jechuudha. Haalli isaanii wal fakkaataadha waan ta'eef kanumaan qabeetan haasa'a. Hundumti isaanii warra waldaa wangeelaa yoo ilaaltanii mootummaatu asii gadi ijaare miti yookaan gargaarsa mootummaatiin asii gadi ijaarame miti. Hiyyeeyyii walitti qabaniitu ijaaraman. Hariiroo sana eeguun baay'ee murteessaadha. Amanamummaa uummata biraa qabaachuudhaaf waldaan yeroo rakkinaattis yeroo bal'inaattis uummata bira jiraachuun dubbii murteessaadha. Gaafa uummanni bal'atu bal'ina uummataa keessatti eebbisuun akkuma jiru ta'ee sagantaa galataa qopheessuun akkuma jiru ta'ee gaafa uummanni gidiraatti galu amantoonni miseensonni waldaa gaafa isaan hidhaatti guuraman gaafa namni balbala isaa irratti gorra'amu waldaan waan jettu qabaachuu daraarata. Amanamummaa uummata biraa qabaachuu miseensota biraa qabaachuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef. Isa dhumaa ifaan ifatti qabsoo mirgaaf walqixxummaa kana Itoophiyaa keessatti wanta fudhatama dhabe. Keessumatti har'a wanta qormaata keessa gale kana. Har'a miti. Barkurneewwan 5 dura isa dubbatte waldaan riivizitii gootee ilaaluun saboota bira dhaabbachuuni hojii dhugaa itti kenname sanaa wajjin walitti hidhaadha waan ta'eef isa kana takka takka yaadachuun gaariidha waanuma jedhu qabaadheetanii isinittan dheeressee na of galchaa baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada.